أنا إني أنا كان بهيد وتلا سينا جرفتي نمنتي نبتدنا إني أنا أنا إني أنا كان بهيد وتلا سينا جرفتي نمنتي نبتدنا إني أنا إننا وتوسن بكي نبكتي جاللاني قرموك رتون لفوتي إننا وتوسن بكي والدار سكرة قدار نجر إننا إننا وتوسن بكي نبكتي جاللاني قرموك رتون لفوتي አማለኮ ደንዴ ስሞቲ ነራንጭኔ ጅሮናፍ ሃርኪኬ እነነኖ ፍኔ ደደቤ ኳርጊቴ አችነራንሲግኔ አከነማ አማለኮ ደንዴስ ሞቲ ነራንጭኔ ጅሮናፍ ሃርኪኬ ፍኔ ደደቤኮ አርጊቴ አችነራንሲኔ ኦቦለኮ ደንዴስ ሞቲነራንጭኔ ጅረናፍ ሃርኪኬ እኔነኖ ፍኔ ጋዲሰኮ ለፎና ኢየሱስ ፍረጋ ፈራኪና ኢየሱስ ጉያሃልም ሚጀኔ ኢየሱስ ካፈነኑዳንታኔ ኢየሱስ ጋዲሰ ኮለቦና ኢየሱስ ፍረጋ ፈራኪና ኢየሱስ ጉያሃልም ሚጀኔ ኢየሱስ ካፈነኑዳንታኔ ኢየሱስ ፍረዱጋ ኢየሱስ ፍረዱጋ ኢየሱስ ፍረዱጋ ኢየሱስ አንዲስሪ ኢየሱስ ጋዲሰ ኮለፎና ኢየሱስ ፍረጋ ፈራኪና ኢየሱስ ጉያሃልም ሚጀኔ ኢየሱስ ጋፋኖ ፊንታኔ ኢየሱስ ጋዲሰ ኮለፎና ኢየሱስ ፍረጋ ፈራኪና ኢየሱስ ጉያሃልም ሚጀኔ ኢየሱስ ኢየሱስ ፍረዱጋ ኢየሱስ አባዱጋ ኢየሱስ መቃድንቂ ኢየሱስ
Masiita Yesus Ana inni ana kan bahee dura jalaa seenaan jirreeffamtee namnatti abdaaddanaayi ana inni ana kan bahee dura jalaa seenaan jirreeffamtee namnatti abdaaddanaayi Innanaami watuun sirbeekiin na beekte jaalalaani gurmuu keerra toon na furte innanaami watuun sirbeekiin na beekte jaalalaani gurmuu galanni isaaf hin mala ameen ulfinni isaaf hin mala maqaan keessan eenyu ture eessarraa dhuftanii waaqayyo lafa kanatti maal isinii godhe maqaan koo Walda Sanbat Baay'ee jedhama anan dhufe aanaa Gindabaattarraa waaqayyo naa godhe hojii waajjira turjichaa jiru hojiidhaaf magaalaa kana dhufe ijoollee toora kanan qabaa maatii isaan dubbisuudhaaf karaa bakka fuuldura nan deemaa jira asii sagalee tajaajilaa fi sagalee waaqeffannaan dhagaye yeroo dhaga'utti nasumaan nan callisee as goree yeroo garuu asitti kadhannaan jira waaqeffannaan jira nan hirmaatte hanga dhumaa toora tarree kadhannaatti galee tuma taa'ee jiru dhumarratti raajiin toora kanarra jirtan warri sababa hojii irratti jijjiiraadhaan haa ta'u dabalata miindaatiin haa ta'u sadarkaa guddinaatiin haa ta'u barattanii zoon hojii dhabdanii jiraattan waltajjii asii ba'anii jedhan hin baane gisee asii baanu abbaa maal taatanii maaltu ni ta'uu didee naan na gaafatan raajiin gisee gaafadhu gara amma yeroo ammaa kanatti gara waggaa 30 tajaajileera mana hojiitti duraan barsiisummaa irra ture bara 1997 barbaachisummaa hojiitiin waajjira faayinaansii galee achi garuu waggaa dhaabbatee nu dabalama eega bara 2003 kaasee jijjiirraan yookiin fooyyessi miindaa tokko jiru birrii levelii 12 yookiin miindaa birrii 7,000 ture. Eega isaan naa kadhatanii yeroo san naa kadhatan jiini sun ji'a buddee yookiin taasaasii keessa asii galee ji'a lamaan sanas boodatti waajjira sirriitti nan jedhee maaloo sooroma bu'uu ga'eera. Kanaan booda kan miindaa kana dhombee innis ni miidhamaa maatiin koos ni miidhamu bakka miindaa fooyyaa argadhutti jijjiirraas yookiin ramaddiyoonaa kan itti maal qabadheetan isaanis nan gaafadhee waajjira barnootaa gaafannaan warri hoggansa jiraatanis naa fudhatanii bakka hojii duraan ture gara mana barumsaatti na deebisanii miindaan dura birrii kuma tola gaaffii tokko sin gaafadha dura yaadaniittu jijjiirraa kana jijjiiramuudhaaf yaadaniittu akkasumas miindaan keessan akkasii dabaluuf yaada geggeessitaniittu yeroo hunda jijjiirraa irra toon taane caasaatu dhufa waajjiratti caasaa dhufu irratti yeroo dorgomnu tajaajilas qabsiisoo qabnu atleast kiraateeraa mootummaa nama baasisan guutuwwan hin dandeenye fi bira darbuu hin dandeenye maaliif inni dursa hooggansaaf jedhama qabxii madaalii bitoo caalaa jirru isaaniif dursi kennamu saba kanaatiin duubattafuu dandeenya. Erga gara lafa kanaa dhuftanii maal isiniin jedhame? Asitti wanti jijjiirraan isinii ta'uu dandeessu yookiin sadarkaa guddinaa fooyyessa warri hin arganne gara fuulduraatti siif ta'a naan jedhanii isaan akka koon harkutanii qabatanii naan jedhanii asii galeetti na haaluma nama jedhe sanaan iyyata kootti dhiyeessadhee sanaan booda sana dhiyeesseen ji'a sadiin booda miindaa sadarkaa 7,000 yookiin levelii 12 jiru sun levelii 16 yeroo ammaa kana isa dippiloomaadhaan ta'uu digrii annaa qabatanii bara 2012 wanti argadhaa barsiisummaadhaan immoo nan qaba dippiloomaadhaan isaan birrii 11,305 argadhaa ji'a 4,500 naa kaffalamee nyaadheera kana kan naa godhe waaqayyoon naa galateeffadhaa sabni. Gaaffii tokko sin gaafadha. Miindaan makarra turtanii erga sagaleen asii isinii ba'ee jijjiirraanis isinii ta'a miindaan keessan isin dabalama erga isinii jedhanii sagalee raajii namni waaqayyo isinitti dubbatanii miindaanis isinii dabalee iddoon hojii isinitti jijjiirameera jechuudha.
Mindaanis naa dabalamee bakkis naa jijjiiramee bakka fedha koo duraan irra ture irratti naan deebi'ee lachuu naa milkaa'eera. Kanaafis ammas irra deebi'aatiin naa galateeffadha sirna waaqayyo. Harka keessa walitti buusaa gooftaa galateeffadhaafi. Maqaan koo Askaalata Akkala jedhama. Kanan dhufee aanaa Tuqurum Jimmiirraa. Kanan immoo dhugaa bahu asumatti kanarratti naadha kadhadhaan jenneen namootaan warra akkaawwantiin keessan duwwaa ta'e warra hojii hin qabne akkana baasanii kadhadhaadhaan asumaan ba'ee achumaan harka koorratti zayitii naa naqanii dhugaa baatiif qoottu naan jedhanii ani immoo manni koo duwwaa ture ishiin na bira jirti haati koo wanuma nyaannullee waan ta'ellee dhabne kiraallee waan kaffalu dhabee waan man dubbadhullee wallaalee raayyuu mi'a tumti ilaalee jedhee nama dhiisee asillee erdaataadhaan dhufeetan lakkimee erdaataa hin kennanii naan jedhaniiru sammuna sana jechuudha. Waan hin taane keessan galee ture namni rakkattanii beektan hin beektu. Waan dubbadhu wallaaleen ture gaafuma sana guyyaa sadaffaa isaatti innumti dura na didee obboleessumti koo birrii bookee koo irratti na galchee eegasii manni koo guutuudha kan Maarsin jedhee waaqayyo gaafa sitti kadhachiifachuu baate sagaleen galataaf kootu qofa naan jedhan malee waan biraa waan dubbadhe siin qabu waan naa deebisanii. okay eegasii maal ture? Eegasii birrii naa galchee obboleessi koo innumti dura siin gargaaru naan jedhe waa'ee ishii namantetti hundumtuu na baqate bakka uumaa waan dubbadhu na wallaalee namanitti madus na wallaalee namni amanis garii keenya keessa hin jiru waan godhu na wallaalee rakkadheen ture. Firoonni isin qabdan yookiin obbolaan kee kana kaaftetti sababii isaan amanan irraa kan ka'e isin gargaaruu dhiisanii amma kana garaa isinitti jabaatanii waan nyaattan illee waan kiraa mana kanfaltu illee kadhabdinaa kaastee turte sanan dhumaa keessa dabartee erga sagaleessi kadhatame garuu sitti warrumti kadheessi gargaaruu didi sun hamma miin qarshii mamni si gargaaruu danda'eera situ gaafate moo sattu siire? Omaan jenneeni birrii 5,000 bookii kee irratti sii gasheera naan jedhee mi'eetuma egaa waaqayyoon naa galateeffadha. Akka keessa walitti buusaa galateeffadhaa fi waaqayyo. Gabaatiin keenya lammaffaa maal ture? Gabaatiin goonni lammaffaa immoo bishaan asii bishaan kadhataa fudhadhee galee manuma keenyatti idduma kireeffadhee jirutti waan hundi na sodaachisa. Galee yoon bahee waan hunduu yaa sassaaqee ilaale malee nan sodaadha waan akka bineensi wayii mana keessa jiru waan ta'e natti fakkaata. Bishaanicha eegan ofittis naqee manichattis naqee alattis naqee egaa sodaan sun narraa cite kanas naa galateeffadhaa waaqa. Okay, yeroo kamii sodaata ture? Sodaan kun maal akka itti famii si sodaachisu? Baay'eetu mannaan akkana deebi'ullee ni sodaadha. Manattis alattis waan hundumaa sodaadha bakka. Jedheen sodaadha bakka waan hundumaa. Bineensi wayii waan mana keessa akkas dhokatee jiru wayii natti fakkaata waan na nyaachuuf akkas akkan waan natti taalu waan natti fakkaata baay'een sodaadha. Dhufee sa'aatii 11 eega ta'ee dhufee cama carrashaa sana taa'ee bishaan kan fudhadhee galee ga'a. Sababa kanaatiif kan dhufee fudhadhee galesi fudhadhee gallaan eegan gaafa ofitti naqee mana kootti naqeetii nagaa kooti na galateeffadha.